Kabajamtoota hordoftoota TV kanaan nagaa Waaqayyo isa jiraataa isiniif haa ta'u. Waaqayyo isa waaqaaf lafa uume, isa baroonni isaa dhumaadhaaf beekaas ta'e, isa biraa nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Baga nagaadhaan dhuftanii, baga jiraattanii, Waaqayyo isa nu eegee nu geggeessee har'aan nu ga'eef ulfinni haa ta'u. Sagantaa keenya maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon jalqabneerraa luba gaaddisaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Ganama kana immoo lubaa baga nagaadhaan dhuftanii. Ameen. Baga nagaan nu eeddanii, nagaan keessa na baay'atu. Ameen, ameen, ameen. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyo isa nu eegee nu geggeessee yeroo kanaan nu ga'eef galanna ta'u. Daawit maal jedhe? Ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoon adeemeyyuu Amaana natti jedhee hin sodaadhu. Ati anaa wajjin jirtaa jedhe. Maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Ameen. Waaqayyo bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa geggeessee saba isaa iddoo hundumaatti Waaqayyo eegee nu tiksee dhukkuba adeemaarraa nu eegee har'aan nu ga'e. Har'as fuula isaa duratti akka kanatti akka argamnuuf nu gargaareera. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mee yeroo keenya Waaqayyootti dabarsinee laannaa. Isa dura garuu sheerii gochuun irraanfatinaa. Dubbii Waaqayyoo labsaa karaa isiniif danda'ame isinillee Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e kan afaan isaatiin dhugaa ba'u garaa isaatti amanee mootummaa Waaqayyootiif of qopheessa. Kanaaf har'a dubbii Waaqayyoo karaa danda'ame labsamuu qaba. Kanaaf sheerii gochuun irraanfatinaa. Jaalala Waaqayyootiin isin gaafannaa. Waaqayyo maqaan isaa haa ulfaatu. Hin kadhannamee yeroo keenya Waaqayyootti dabarsinee laannaa. Galata hundumaa irratti ol jettee teessoo keerra kan jiraattu yaa Waaqayyo abbaa keenya. Si galateeffanna. Galanni si duwwaadhaaf ta'a. Waaqeffamuun si duwwaaf ta'a. Galateeffamuun si duwwaaf ta'a. Sodaatamuun si duwwaaf ta'a. Ajajamuun si duwwaaf ta'a gooftaa. Situ waaqa kanaaf lafa kana uume irratti gooftaa ta'e isa kaaniin ta'i jettee isa kaan immoo nuun immoo harka keetiin nu hojjettee nu jiraachifte. Jiraadhaa jettee jireenya kee nuu laatte. Galanni ulfinni moo qubaan siif haa ta'u. Gooftaa koomistee nurraa fagaattee hin beekne. Isin hin dhiisu, isin hin buusu akkuma jette. Nun dhiifne, nun buufne. Har'as hafuura keenya caalaa nutti dhiyaatta. Bantii waaqaa nurratti banuun jaalala kee haa nuuf haa ta'u ganama kana. Ibidda hafuura qulqulluutiin garbicha keetu kun akkuma yaa gooftaa yeroo hundumaa dhimma itti ba'aa turte har'as afaan godhattee ittiin akka dubbattu gooftaa garbicha kee. Yaa Waaqayyo fuula kee dura tolee jedhee jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin afaan godhattee ittiin dubbachuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Waaqayyo dubbiin koo akkasumatti dhufee gara kootti hin deebi'u jette. Har'a yaa Waaqayyo dubbiin kun inni waaqarraa dhufe kun maqaa Yesuus Kiristoosiin diinatti dhagaa ta'u, abiddatti ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin diina karaa keerraa nama jallisu hamaa hojjetu isa dhiiga dhangalaasu lubbuu baasutti dubbiin kee kun maqaa Yesuus Kiristoosiin abiddatti ta'u hagguu bu'aa barbadeessu yaa Waaqayyo. Saba dhukkubsatee jiru hafayyisu dubbiin kee kun. Dubbiin kee waa ergi malee naa onkoosin fayyaa jedhame akkuma caafame. Dubbiin kee kun fayyina fudhatee gola warra dhukkubsatanii agalu. Dubbiin kun yaa gooftaa nagaa fudhatee gola warra nagaa hin qabnee agalu. Dubbiin kun Waaqayyo gooftaa jajjabina fudhatee
gola warra gaddanii hagalu maqaa Yesuusiin mimmaana haqamu galgala makana yaa Waaqayyo gooftaa ba'aa galagalchu dubbiin kun lafa dubbiin gaa'e hundumaatti nagaana ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin kee bishaanichi mana qulqullummaa keessaa ba'e iddoo gaa'e hundumaatti fayyina dubbiin kun lafa dhagaame hundumaatti fayyina ta'u ifni haa ta'u ba'aan diinaa loloosoon diinaa haa caccabu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hallelujah. Gooftaa jijjiirtee hojii kee waan hojjettuuf maqaan kee bara baraan eebbifamu. Kanaaf kan mormu ergamaan seexanni ergituunsaa qilleensa kanarraa lafa kana jalaa galaana kana keessa maqaa Yesuus Kiristoosiin waraanamanii gara Sii'oolitti kan darbataman ta'an bantii waaqaaf lafa gidduudhaa golee arfanuurraa iddoo jiran hundumaatti abidda kee kan baqana ta'an ati duwwaan ol jedhi mul'adhu ati duwwaan mul'adhu ati duwwaan jajami nuyi gadi jenna ulfinni si duwwaaf haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanne ameen. Hallelujah. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u amma faarfannaatti darbinaa faarfannaadhaan waaqeffanna. Jigaa dhaabdee jira jettaan jitu eenyuunani wal si fakkeessaree eenyuunani wal bukkeessi qabaa jiraachuu koomnaaf qadiqaa buustee situ qabsaa'ee naaf wal'aansoo jabaa eenyuunani wal si fakkeessaree eenyuunani wal bukkeessi qabaa jiraachuu koomnaaf qadiqaa buustee situ qabsaa'ee naaf wal'aansoo jabaa kan akka keenyuree kan akka kee kan akka kee kan akka keenyuree kan akka kee addam kan kee kan akka keenyuree kan akka kee kan akka kee kan akka keenyuree kan akka kee addam kan kee. Hojii kee taddaaf malee nama har'aa miti halaalaas na fidee daantaa koo baaste gatii akki kee naaf eenyuree kan garaan naaf dhukkubu kee kanaan yoo naa ba'ee siin fidaa jecha yabbuu akki kee naaf eenyuree kan garaan naaf dhukkubu kee kanaan yoo naa ba'ee siin fidaa jecha yabbuu jechaan utubdee kaasti abdii koo kan kee danoomee jiraa mana koo kam dursa himee kamitti aansaa oolmaan kee gooftaa na dhowee moobsaa jaalala keetu sammuu koo darbee jecha si ibsulee barbaadee dhabee jaalala keetu sammuu koo darbee jecha si ibsulee barbaadee dhabee jaalala keetu sammuu koo darbee jecha si ibsulee barbaadee dhabee jaalala keetu sammuu koo darbee jecha si ibsulee barbaadee dhabee jaalala keetu sammuu koo darbee jecha si ibsulee barbaadee dhabee
tolli kee toora galee sammuu koorraa wal qaba qindeessee himuuf yaade jechan siif ta'uun dhaba onnee koorraa fidide obsanaa dhowwa kan kee jecha deessu jiraare handhuraa jaalala kee argannoo keetti madii aburraa dhiigaaf dhuftu caaba koof garaa dhiigu si malee ormiin qabu hiree koo ofii baattee cabde naaf caba jabaa sifiyyee kan hin baafneemi dafqa keen golaa qaba Amiin. Maqaan Waaqayyo kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Kana Waaqayyo nuuf yaadu hin jiru kan isa fakkaatu hin jiru. Faarfattoota kana Waaqayyo dachaa isaan haa eebbisu jenna. Manni isaanii jireenyi isaanii barri isaanii haa eebbifamu. Gara dubbii sagalee Waaqayyootti darbinaa. Isiniif hafuura qulqulluuf hin gadhiisaa itti darbaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota TV kanaan hundumaa jirtan bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anis odeessa Daawit Moorkaa isa wajjin kan faarfatan hundumaa ijoollee kana Waaqayyo haa eebbisu bara yoo dibeenuuf faarfannaa gurguddaa afaan isaanii keessa kaa'ee waa'ee isaaniif galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waa'ee TV kanaafis Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyo torban keenyatti immoo deebinee kan lolabinuuf jaalala isaa ta'eera. Mata duree irratti olii wajjin sagalee Waaqayyoo barachaa turree itti fufnaa. Waa'ee lola afuuraa wallaansoo amantii walii wajjin barachaa jirra. Waa'ee duula afuuraa walii wajjin barachaa jirra. Loltuu akka taane ilaalleerra. Lolli keenya eenyu wajjin akka ta'ee bal'inaan torbanoota 3 arfan darban keessatti ilaalleerra. Amma immoo torban 3ffaaf torban 6ffaaf kan nu ilaalaa jirru waa'ee mi'a waraanaa keenya. Loltuu moo meeshaatu barbaachisaa? Mi'a waraanaatu barbaachisaa isa jedhuti sagalee Waaqayyoo Efesoon boqonnaa 6 dhaabannee walii wajjin ilaalaa jirra. Akkas jedha irras irra deebi'ee dubbisaa. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 11-13 irra jiruun dubbisa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaasa kan Waaqayyo guutummaatti hidhadhaa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyo mi'a lolaasa kan Waaqayyo nu barbaachisa. Lakkoofsi 13 akkas jedha. Kanaafis guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu mu'a guutummaatti hidhattan sanaanis lolatti dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaasa kan Waaqayyo fudhadhaa. Mi'a lolaa hidhadhaa, mi'a lolaa fudhadhaa. Mi'a lolaasa kam? Isa kan Waaqayyo isa kan saammayyuu nu haa hidhachiisu. Isa waaqarraa isa biraa Waaqayyo loltoota isaa kan ta'an Waaqayyo ammayyuu daddabalee bara kana keessa nu haa hidhachiisu. Ameen. Mi'i lolaa keenya maaloodhaa isa jedhu tokkoffaa akkuma loltuun egaa waraanni tokko loltuun tokko wayyaa warri siviilii uffatan uffatti miti. Adda wanti isaan godhu jira jennee tokkoffaa kan nu ittiin mudhii keenya hidhannu maalidha jennee dhugaadha. Akka nama sabbataan mudhii isaa hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan kana jabeeffadhaa jedha waan ta'eef. Lammaffaa yeroo hundumaa iddoo hundumaatti uffannee kan nu adeemnu loltoonni Gooftaa loltoonni Waaqayyoo mi'i lolaanni kan Waaqayyo maalidha? Qajeelummaa. Qajeelummaa akka nama uffatutti uffadhaa keessa jiraadhaa. Ameen. Torban darbee moo kan nu waliin ilaalle loltoonni Kiristoos Yesuus akka kopheetti miilla keenyatti kan nu adeemnu wangeela nagaa isa lallabuudhaaf qophaa akka nama kophee kaatutti isa lallabuudhaaf qophaa nu ijoollee nagaati nu ilmaan nagaati. Kiristoos
nagaa keenya nagaa labsinaa nagaa dubbannaa nagaa lallam nagaa hawwinaa nagaa feena yeroo hundumaa kan nuun ka'annee deemnu nagaadhaan arfaffaa irratti kan nuun ilaallee torban darbee kan nu ittiin ofirraa ittifnu yookaan lola diinaa waraansa diinaa darboo diinaa xiyya diinaa bodee diinaa kan inni ofirraa faccifnu gaachanni keenya amantii. Ameen. Amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Waaqayyo ammayyoo amantii nuuf ala. Ameen. Amantii seexana mo'atu, amantii diina mo'atu, amantii isa hamaa mo'atu. Ameen. Nama amantii seexanni hin danda'u. Nama amantii diinni hin danda'u. Namni amantii yeroo hundumaa moo'icha labsa, moo'icha dubbata. Namni amantii kan inni itti gammadu waan biraa miti. Gooftaa isaatti gammada. Ameen. Kan jedhamee Filiphisiyoos boqonnaa 4 gubbaarraa sagalee Waaqayyoo akkas jedha dubbii Waaqayyoo Filiphisiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 gubbaarraa nan dubbisa. Sagaleen kun namatti tola. Ameen. Yeroo hundumaa gooftaatti gammada ammas irra deebi'een jedha gammada. Ameen. Namni amantii wanta ta'uuf wanta hin taanetti gammada miti. Wanta guuteef wanta irratti gammada miti. Wanta argamuuf wanta hin argamnetti gammada. Gooftaatti gammada wanta ta'eef seexanni isa hin danda'u. Ameen. Diinni isa hin danda'u. Ameen. Yeroo inni abdii kutannaatti ergu inni gammada. Imbaaqoomis akkas jedha. Raajii Imbaaqoom boqonnaa 3 lakkoofsa 17 kaasee mukti arbuu yoo daraaruu dhaabaate iyyuu mukti wayinii mukti ijaarsaa yoo ija godhachuu dhaabaate iyyuu maasiin midhaan yoo baasuu dhaabaate iyyuu oolonni gorontoo keessaa saawwanni dallaa keessa yoo jiraachuu dhaabaatan iyyuu ani Waaqayyotti nan ililchaa Waaqayyo sana fayyisutti nan gammada. Ameen. Namni amantii Waaqayyotti gammada wanta ta'eef diinni seexanni inni hamaan sun isa hin danda'u. Gaachana keenya gaafa amantiin keenya. Ameen. Mukti ejersaa mukti arbuu ija godhachuu yoo baate saawwi dallaa keessaa yoo dhibe gorontoo keessaa yoo dhibe waan hundumtuu duwwaa yoo ta'e eewwatan gammada Waaqayyotti gammada. Ameen. Gammachuun keenya Waaqayyoodha. Waaqayyo gooftaan jabina kooti inni akka boroofa collee akka nu taanuun godhaa iddoo ol ka'arras na dhaabbachiisa. Ameen. Namni amantii haalatti gammada miti. Waan ta'uuf wanta hin taanetti isa guuteef isa irratti miti. Waaqayyotti gammada. Gammachuun keenya Waaqayyo. Ameen. Kanaaf nu danda'u diinni. Kanaaf nu danda'u seexan. Ameen. Maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Arras egaa kan nun olii wajjin ilaalu. Shanaffaa loltuun wanta mataa isheetti kaa'attee deemtu qabdi. Mallayyoo isa jedhamu. Keeppii isa jedhamu. Warra kaan irraa waan adda isaan godhu kana qabu. Nuun immoo mallayyoon keenya yookiin keeppiin keenya kan nuun mataa keenya irratti kaa'annu maa inni fayyina. Ameen. Fayyina. Galanni isaaf haa ta'u. Akkas jedha Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 16 kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti jedha lakkoofsa 17. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti. Ameen. Mataa keessanitti kaa'adhaa. Kan nuti seexana lolu, diina lolu, maal fayyina keenya labsu, fayyina keenya dubbachuu, fayyina keenya dhugaa ba'u. Fayyina keenyatti gammadu. Ameen. Erga kan gooftaa taanee fayyineera. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Fayyina keenya kanarra moo kan nuuf caalu hin jiru. Fayyina keenya kan nuuf caalu hin jiru. Addunyaa kanarraa namni biyya lafaa buufatee lubbuu isaatti yoo irrisee maal waa'ee baasaa fedhe gooftaan. Addunyaa kana keessatti kan akka fayyina keenya nu gammachiisu hin jiru. Dhugaan. Kanaaf maal jedha? Fayyina akka gonfoo sibiilaatti kaa'adhaatii adeemaa. Warra fayyan seexanni hin danda'u. Dhugaan. Poleettii
obboleessa obboloota karaa TV kana karaa YouTube kana karaa FB kana na dhaggeeffachaa kan jirtan fayyina keessanitti gammada. Amen. Fayyina keenya caalaa wanti nu gammachiisu jiru. Warra fayyan immoo seetan hin danda'u. Dhugaadha. Warra fayyan diinni hin danda'u. Inni hamaan sun hin danda'u. Amen. Karaa Yesuus Kiristoos fayyinee. Amen. Hallelujah. Fayyinee. Amen. Hallelujah. Sagalee Waaqayyo akkas jedha mitiire. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 irraa maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Warra fayyineedha. Warra fayyineedha. Amen. Amen. Akka warra fayyineetti taasifamuu, akka warra fayyineetti dubbanna, akka warra fayyineetti yaanna, akka warra fayyineetti jiraanna. Amen. Ilaalchi keenya ilaalcha warra fayyeeti. Ilaalchi yaadi keenya yaada fayyeeti. Haasaan keenya haasaa warra fayyeeti. Sagaleen kun lakkoofsa 12 boqonnaa 4 hojii ergamootaa fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin hin jiru. Maqaan biraan ittiin fayyuudhaaf kan ta'u Waaqa jalatti ilmaan namootaatiif hin kennamne fayyinni kan biraatiin hin jiru. Waaqa kana jalatti samii kana gadi jalatti ittiin fayyuudhaan ilmaan namootaa hundumaaf kan kenname maqaan tokkicha. Akkas jedhe gaafa Yesuus dhalate fayyisaan nuuf dhalateera. Amen. Yesuus fayyisaa arrayyuu kana labsu. Warri karaa kana dhaggeeffachaa jirtan maqaan biraan ittiin fayyuudhaaf kan kenname hin jiru addunyaa kanarratti. Dhugaadha. Warri gooftaa qaban fayyaniiru. Guyyaan fayyinaa immoo har'a. Amen. Guyyaan fayyinaa immoo amma. Amen. Warri gooftaan beekne, warri gooftaan qabne ittiin fayyuudhaaf kan kenname qoricha addunyaa, qorichi biyya lafaa Yesuus dhalate. Amen. Hallelujah. Gooftaa kanatti harka keessan kennaa. Yesuus kanatti harka keessan kennaa. Amen. Fayyina keenya caalaa nuyi warra fayyine moo kan nu gammachiisu hin jiru jedhamu. Warra fayyan seetan hin danda'u. Warra fayyani hamaan hin danda'u. Warra fayyani xiyyi diinaa, bodeen diinaa hin danda'u. Amen. Fayyina keenyatti gammaduu qabna kan. Amen. Fayyina keenya caalaa kan nu gammachiisu hin jiru. Dhugaadha. Hallelujah. Amen. Faarfannaan durii tokko jira. Faarfannaa durii natti tolu. Ergan fayyee nan gammada nan faarsa Waaqa koo fiyyee. Amen. Hallelujah. Kan du'arraa na deebisee qulqullootaan na qixxeesse. Abeet abeet abeet. Ergan fayyee nan gammada nan faarsa Waaqa koo fiyyee. Kan du'arraa na deebisee qulqullootaan na qixxeesse. Ergan fayyee ameen nan gammada nan faarsa Waaqa koo fiyyee. Kan du'arraa na deebisee qulqullootaan na qixxeesse. Ergan fayyee harre nan gammada nan faarsa Waaqa koo fiyyee. Kan du'arraa na deebisee qulqullootaan na qixxeesse. Fayyina keenya caalaa. Hallelujah. Fayyuu keenya caalaa wanti nu gammachiisu addunyaa kanarra jiru. Amen. Kan du'arraa nu deebise isa. Qulqullootaan kan nu qixxeesse isa. Mana isaa keessa kan nu kaa'e isa. Hojjetoota isaa kan nu godhate isa. Nuyi warra fayyinedha. Amen. Hallelujah. Warra fayyan seexanni hin danda'u. Kanaaf maal jedhe macaafni qulqulluun akka nama gonfoo sibiilaa ka'atutti. Fayyina keessan. Hallelujah. Akkas jedha wangeela Yohaannis irraa moo sila seeroon dubbisu natti tola. Sagaleen kun yeroo hundumaa lallabamuus qaba. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16-18 Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatu malee abaduuf. Isatti kan amanu jireenya bara baraa qabu. Amen. Namni gooftaatti amanu, namni gooftaa qabu, namni kan gooftaa ta'e jireenya bara baraa qabu. Nama jireenya bara baraa qabu osoo seexanni hin danda'u. Dhugaadha. Maaliif? Isa yeroo hundumaa kan gammachiisu fayyina isaati waan ta'eef. Lakkoofsa 17 Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyyi lafaa isaan akka fayyuuf ilma isaa gara biyya lafaatti erge.
Ameen. ilma isaa kanatti kan amanu hundinuu itti faradamu isatti kan namanne garuu maqaa tokkicha ilma waaqayyooti waan itti namaniiniif ammayyuu itti faradamee jira. Ameen. ilma isaa kanatti kan amanu itti faradam firdii jalan jiru abaarsa jalan jiru. Namni ilma waaqayyooti amanu kan itti hin amanne garuu ammumayyuu itti faradamee jira. Kanaaf warri hin amanne yoo jiraattan harka keessan gooftaa kanatti kennaa firdii jalaa ba'a. Du'a jalaa ba'a. Nuun amma kana hojii waaqayyo akka nuun hojjennu kan nu godhu gatii baafnee aarsaa kaffallee waa'ee maaliif yoo jenne fayyina arganne kan akkasin argattan barbaanna. Dhugaa nuu gale ifa nuu ife kan waan nuu mul'ate kan ituunni isinii mul'ateeti hawwiin keenya kadhachi keenya barbaachi keenya miilolaa keenya gaa mataa keenya irra ka'annee kana deemnu yeroo hundumaa fayyina keenya warra fayyan seexanni hin danda'u gammadi fayyuu keef galateeffadhu fayyuu keef ililchi waaqee irratti fayyuu keef akka nama fayyetti yaadu akka nama fayyetti jiraatu akka nama fayyetti dubbadhu akka nama fayyetti deddeebi fayyina akka gonfoo sibiilaati. Ameen. Jaaffaa kanan irratti dubbadhu meeshaa waraanaa keenya loltuun kilaashii qabdi waan harkatti qabattee deemtu qawwee qabdi. Meeshaan waraanaa keenya inni nuun harkatti qabannee deemnu kan warra kan gooftaa kilaashiin keenya qawween keenya maalidha yoo jettanii dubbii waaqayyooti. Wangeela galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Kazzed sagalee waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Ameen. Sagalee waaqayyo akka billaatti billaa keenya kun. Ameen. Ameen. Kan ittiin diina ciru, kan ittiin seexana ciru, kan ittiin isa hamaa sana ciru. Ameen. Kan ittiin seexanicha ciru. Inni hamaa sun seexanichi kan inni hin dandeenye sagalee waaqayyooti. Billaa keenya kun, kilaashii keenya kun. Ameen. Meeshaa waraanaa keenya isa guddaadha. Kanaan mo'an. Ameen. Hallelujah. Inni kun caaffata lubbuu qabudha hin hojjeta. Ameen. Sagalee waaqayyo akka billaatti. Dubbii waaqayyo akka billaatti ofarratti qabadhaa. Ameen. Dobraatti mokkeedha Qolaasaayis boqonnaa 3:16 dubbii waaqayyo guutummaatti isin keessa haa jiraatu. Ameen. Maaliin seexana mo'anna beektu jedhan maaliin diina mo'anna maaliin isa hamaa sana mo'anna beektu dubbii waaqayyootiin mo'anna. Ameen. Sagalee waaqayyootiin mo'anna. Hallelujah. Kanaaf dubbii waaqayyoo sagalee waaqayyoo nu keessa jiraachuu qaba. Guutamaa kanaan. Ameen. Nama dubbii kanaan guutame diinni hin danda'u inni hamaa sana hin danda'u seexanni hin danda'u. Akkeedha feesee Qolaasaayis 3:16 dubbiin Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti isin keessaa jiraatu. Ameen. Dubbii isaan nu haa guutu sagalee isaan nu haa guutu. Ameen. Hallelujah. Dubbii waaqayyo akka badhaadhummaa isaatti nama dubbii waaqayyo keessa jiru nama sagalee waaqayyo keessa jiru nama dubbii waaqayyo qabu diinni hin danda'u. Inni hamaan sun hin danda'u. Kan inni itti seexana kukkullu sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyo billaa gar lamaan qara qabu caala. Billaa gar lamaan qara qabu hin mura. Ameen. Hamura ammayyuu diina kee. Hamura ammayyuu isa siin muru. Hamura ammayyuu isa si dura dhaabatu. Hamura ammayyuu isa si darbu. Hamura ammayyuu isa si dhiphisu. Hamura ammayyuu isa si tuqaatu. Billaadha kun. Billaadha kun. Kanaaf mo'an. Billaa gooftaa Yesuus qabadheera. Diinota kololee mo'adheera. Diinota kololee mo'adheera. Eenyuun na baafata marka isaatti. Anoo bitameera miiga isaatti. Anoo bitameera miiga isaatti. Billaa gooftaa Yesuus qabadheera. Diinota kololee mo'adheera.
Dota kolole wadera. Yunda bafa amarkati. Ano bitamera digasati. Ano bitamera digasati. La gofta Jesus kabatera. Hallelujah. Inota koyese wadera. Inota kolole wadera. Yunda bafa amarkati. Ano bitamera digasati. Ano bitamera digasati. La gofta Jesus. Amen. Kan ittiin diina ofirraa cidhu seexana ofirraa cidhu billaan kun jira mana keerra mana koorra. Amen. Jira billaan kun balbala koorra balbala keerra guutuu mana keerra guutuu mana keerra. Amen. Hallelujah. Warra billaa dubbii waaqayyo kanaan guutaman seexanni hin danda'u. Dhugaadha. Yesuus Kiristoos kan inni ittiin seexana mo'achaa ture ifachuu duwwaan hin turre. Ifachuu duwwaan hin turre. Caafamee jira. Caafamee jira. Isa caafamee jiru kana hin danda'u seexan. Amen. Isa caafamee nuuf kenname kana diinni hin danda'u. Dhugaadha. Yesuus seexana jarana ifachuu duwwaan moona miti. Ittiin mormuu duwwaadhaan moona miti. Gaariidha kun. Sagalee waaqayyo itti luqqisaasi. Luqqisii itti gadhiisaa. Amen. Caafamee jira isinirraa fagaata. Amen. Karaa sitti dhufe torbaan si baqata. Amen. Hallelujah. Karaa tokko sitti dhufu dhabni torbaan si baqatadha. Yemmuu sagalee waaqayyo isa caafamee jirutti gadhiiftu si baqata. Amen. Meeshaa waraanaa keenya isa guddaadha kun. Amen. Wangeelli kun, caafni kun, hallelujah. Billaadha kun. Yesuus Kiristoos kan inni ittiin seexana mo'ate jarana caafamee jira. Caafamee jira. Mee dubbifannu yeroo sila dubbisa silatti tole. Mee waaqayyo damma caalaa mi'a. Amen. Lakkoofsa tokko kaasee Yesuus hafuura qulqulluudhaan erga guutamee booddee Yordaanosii deebi'e. Hafuuruma sanaan lafa onaa keessa guyyaa 40 geeffame. Seexanni immoo seexanaanis qoramaa ture. Guyyaa sana hundumaa hin nyaanne. Dhugumayyuu guyyoota sanatti sin beela'e. Akka inni beela'e erge gaa seexan. Seexanichi yemmus Yesuusiin dhuguma ilma waaqayyo yoo taate dhagaa kana buddeena ta'i jedhii jedhe abboome. Yesuus immoo deebiseefi caafata qulqullaa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu kan jedhu caafamee jira. Akka inni beela'e dhuguma immoo beela'e. Beela'eera dhuguma. Akka inni beela'e ergee seexanii dhufee jiru. Buddeena kan abboo dhagaa kan abboomi buddeen godhe lakkii jedhe inni moo waan ati na abboomteen godhamiti waan ati na ajajjeen godhamiti namni buddeen duwwaa hin jiraatu. Dubbii afaan waaqayyo keessaa ba'u malee hin deeme gaa seexanichi ammas ittaansee iddoo ol jiraatti isa geesse amma libsuu ijaatti mootummaa biyya lafaa guutummaatti garsiise achumaanis kana hundumaa irratti aboo siifan kenna. Ulfina siif nan dabala. Isaan kun hundinuu anatti dabarfamanii anis immoo abbaan jaalladheef nan kenna. Kanaafis jilbeenfattee yoo anaaf sagadde kun hundinuu kan keen ta'u jedhe. Yesuus immoo deebisee waaqayyo gooftaa keef jilbeenfadhuu sagadi isa duwwaafis hojjedhu kan jedhu caafameera. Amen. Maaliif mo'ate Yesuus isa caafamee jiru dubbii isaa dubbachuudha. Biyya lafaa kanatti agarsiisee narka jira siifallaadhaa. Jilbeenfattee onaa sagaddennaan waaqayyo gooftaa kee duwwaaf jilbeenfadhu sagadee dhabeera. Amen. Isa duwwaaf hojjedhu jedhamee caafamee jira. Kanan jilbeenfadhu waaqayyoon malee si hin miti. Itti fufe ammas seexaan nama moo Yerusaalemitti ol isa geesse fiixee guunuu mana qulqullummaarraa dhaabbachiisee dhuguma ilma waaqayyoo yoo taate asirraa gad of darbadhu. Dhimmanii akkasii eeganiif ergamoota siif hin abbooma. Isaanis miila kee dhagaatti akka hin buune si baatu kan jedhu caafamee jira. Yemmus Yesuus waaqayyoon gooftaa kee garmalee hin eeggatiin jedhamee caafamee jira. Seexannis Yesuus irraa karaa garaagaraatiin erga qoree amma yerootti isa dhiisee sokkeera. Amen. Yemmuuti dubbii waaqayyootti gadi baaftu sagalee waaqayyootti gadi baaftu billaa kana yemmuuti itti gadhiiftu sirraa fagaata. Narraa fagaata. Nurraa fagaata.
Maaliin mo'anna? Sagalee waaqayyootiin mo'anna. Sagalee waaqayyoo akka billaatti qabadhaa jedha. Ameen. Mi'i waraanaa keenya inni guddaan tokko isa kana. Meeshaan waraanaan keenya inni guddaan tokko isa kana. Sagalee waaqayyoo akka billaatti qabachuutu nurra jira boloota. Sagalee waaqayyoof iddoo kennaa. Wangeelaaf iddoo kennaa. Yeroo baay'ee nan dubbadha irras nan dubbadha. Adaraa keessan bara kana keessa mee macaafa kana dubbisaa. Wangeela kana dubbisaa. Yeroo baay'ee seexanni maaliif nu mo'a? Dubbii waaqayyoof keessaa hin qabnu. Sagalee waaqayyoof keessaa hin qabnu. Waan itti deebisuu dhabnu. Kanaaf harka laannu. Kanaaf mo'amnu. Kanaaf booji'amnu. Karaan itti seexana mo'annu maa inni? Dubbii waaqayyoo akka billaatti, sagalee waaqayyoo akka billaatti abeet billaa kana. Ameen. Ammayyoo waaqayyoo si haa hidhachiisu, naa hidhachiisu, nu haa hidhachiisu. Ameen. Kanaaf loltoonni Kiristoos Yesuus hidhannootu nu barbaachisa. Wallaansoo kana qabuudhaaf, duula hafuuraa kana loluudhaaf. Egaan akka nama sabbataan hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaas akka madda sibiilaatti uffadhaa dhaabadhaa. Akka nama qobee kaatuttis wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'aa. Hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti, sagalee waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu bira. Ameen. Hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha dubbii waaqayyoo. Ameen. Hidhannoo kana eessaa argan? Meeshaa kana eessaa argan? Hafuura qulqulluu biraa argan. Ameen. Hafuura qulqulluutu nu hidhachiisa. Ameen. Ameen. Meeshaan waraanaa keenya, mi'i waraanaa keenya kan inni ittiin seexana mo'an, machoota hafuurota hammeenyaa mo'an, warra humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban, biyya lafaa isa dukkana jiru kana keessatti warra abbooman kana kan nuun ittiin mo'annu meeshaan waraanaan keenya, mi'i waraanaa keenya isa kana boloota. Isa kana yeroo hundumaa hafuura qulqulluudhaan na hidhachiisi jennee gaafachuu qabna. Qullaanan baasin. Ameen. Na hidhachiisi. Hidhannoo kana na hidhachiisi jennee hafuura qulqulluu gaafachuu qabna. Haaleluyyaa. Yeroo muraasa kadhanna daqiiqaa muraasaaf. Waaqayyo hafuura qulqulluu kadhanna. Waaqayyo hafuura qulqulluu kadhanna. Ameen. Haaleluyyaa. Ameen. Akka inni nu hidhachiisuuf. Ameen. Akka inni nutti uwwisuuf. Ameen. Akka inni meeshaa waraanaa kana nuuf laafuuf. Ameen. Boloonni karaa TV kanaan kana dhaggeeffachaa jirtan. Karaa YouTube kana dhaggeeffachaa jirtan, karaa FB kana dhaggeeffachaa jirtan. Meeroo kana amanaa kadhadhaa isinis lafa jirtanitti. Wanti isin walii galtanii kadhattan hin dhaga'ama jedhameera waan ta'eef. Wanti isin walii galtanii kadhattan hin dhaga'ama jedhameera waan ta'eef hin kadhannu. Yaa Waaqayyo Abbaa, yaa Waaqayyo Ilmaa, yaa Waaqayyo Hafuura Qulqullu. Isa Waaqa irrattis lafa irrattis aboo guutuu qabdu. Yeroo kana yaa gooftaa ofii koof obboloota TV kanaan kanarraa tajaajilaniif yaa Waaqayyo karaa TV kanaa namoota dubbii kee dhaga'aa jiraniif yaa Waaqayyo karaa YouTube kanaa namoota dubbii kee dhaga'aa jiraniif hafuura qulqulluu sin kadhadha. Hafuura qulqulluu sin kadhadha. Hafuura qulqulluu sin kadhadha. Hidhannoo kan akka nu hidhachiiftu. Hidhannoo kan akka nu hidhachiiftu. Bara kana keessa seexanaan mormuu akka dandeenyuuf, seexanaan loluu akka dandeenyuuf, seexanaan mo'annee irra adeemuu akka dandeenyuuf, yaa Waaqayyo hidhannoo waaqarraa kan akka nu hidhachiistuuf sin kadhadha. Maqaa Yesuusiin yeroo kana garbittii kana hidhachiisi. Garbicha hidhachiisi. Obboleessa kana hidhachiisi. Obboleettii kana hidhachiisi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin kee guutummaatti nu keessa haa jiraatu. Sagaleen kee guutummaatti nu keessa haa jiraatu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo warra fayyina isaaniitti gammadan ati nu godhi. Warra fayyina isaanii leellisan, warra fayyina isaanii faarfatan, warra fayyina isaanii labsan, warra fayyina isaanii yeroo hundumaa dubbatan, warra fayyina isaaniitti gammadan akka taanuuf ati nu gargaari. Yaa Waaqayyo
hidhachiisu obboleettii kana. Ameen. Hidhachiisu obboleessa kana. Ameen. Na hidhachiisi yaa Waaqa. Ameen. Bara hamaa kana, bara ulfaataa kana, bara jabaa kana akka hin mo'amneef, akka hin kufneef, diinaaf akka hin laanneef. Haaleluyyaa. Mo'icha gara mo'ichaatti akka dabarruuf, ulfinaa gara ulfinaatti akka dabarruuf. Haaleluyyaa. Booji'uuti gara booji'uutti akka dabarruuf. Ameen ameen. Hafuura qulqulluu nu hidhachiisi. Hafuura qulqulluu nu hidhachiisi. Hafuura qulqulluu nu hidhachiisi. Ameen. Yeroo kana namoota lolamaa jiraniif sin kadhadha. Maqaa Yesuusin lolli kamiyyuu irraa kan cabe haa ta'u. Waraansi kamiyyuu irraa kan cabe haa ta'u. Duulli kamiyyuu irraa kan dachee haa ta'u. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin mataa malee eegeen ta'in namoonni kun. Mataa malee eegeen ta'in irra malee jala ilaaliin. Yaa Waaqayyo ari'achuu malee hin ari'atamin. Ari'achuu malee hin ari'atamin. Karaa tokko dhufa. Korbaansi baqatameera. Maqaa Yesuusin isaa baqatu. Maqaa Yesuusin anaanaa baqatu. Maqaa Yesuusin nu'aa baqatu. Yaa Waaqayyo nu moosisi. Yaa Waaqayyo irra nu aasi. Yaa Waaqayyo nu moosisi. Nu hidhachiisi Gooftaa. Hidhannoo hafuuraa nu hidhachiisi. Hidhannoo hafuuraa nu hidhachiisi. Meeshaa waraanaa isa kan keetii nu hidhachiisi. Waaqayyo isa yeroo hundumaa akka warra moo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf jedhamee caafamee jira. Haaleluyyaa. Akka warra moo'ee duulaa galuutti nu adeemsisu. Ameen. Akka warra moo'ee duulaa galuutti. Haaleluyyaa. Lola hafuuraa kana keessatti hin miidhamin. Lola hafuuraa kana keessatti hin kufiin hin dadhabin. Nu moosisi. Nu moosisi Gooftaa. Ameen. Karaa isa nu jaallatee karaa Kiristoos nu immoo otarra hin caalle jedhameera. Moosisi nama kana. Ameen. Moosisi obboleettii kana. Ameen. Moosisi obboleessa kana. Ameen. Haaleluyyaa. Inni wallaansoo nuun qabu hakuuf. Ameen. Inni nuun mormu hakuuf. Ameen. Inni nu dura goru inni nu danqoo hakuuf. Ameen. Inni yaa Waaqayyo dhibee garaagaraan nu waraanu hakuuf yeroo kana Ameen. Haaleluyyaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hakuuf. Ameen. Ilmi Waaqayyoo hojii seexanaa diiguuf mul'ate dhameera. Hojiin diinaa lafa jiru kan diigame haa ta'u. Ameen. Lolaa itti egaa hin lolla yaa Waaqayyo. Ilaa biyya lafaa kana irratti raammoonni gadhiisee jiru kana hin lolla. Vaayirasiin gadhiisee jiru kana hin lolla. Maqaa Gooftaa Yesuusiin inni namoota miliyooniin fixaa jiru kun kan rukutame haa ta'u. Ameen. Haa rukutamu yaa Waaqayyo. Ameen. Haa rukutamu yaa Waaqayyo jiin. Ameen. Humna maqaa Yesuus keessa jiruun haa rukutamu. Ameen. Ilaa inni dhiiga dhugu, inni lubbuu balleessu. Inni saba irratti, inni biyya irratti, inni ummata irratti, inni mootummaa irratti kaasu. Inni dhuga dhiiga qeenfatee dhugu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan kufe haa ta'u. Ameen. Hakkufu lafa jiru. Ameen. Inni gara jabeessa nama godhu, inni mata jabeessa nama godhu, inni yaada Waaqayyo, akeeka Waaqayyo keessaa nama baasu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin biyya lafaa kanarraa, biyya keenyarraa, saba keenyarraa kan diigame haa ta'u. Ameen. Yaa Waaqayyo kan nu lolu lolu. Ameen. Yaa Waaqayyo kan nu mormu mormu. Ameen. Nu loli Gooftaa. Ameen. Waaqayyo lolaadha jedhamee caafamee jira. Hallelujah. Waaqayyo lolaadha jedhamee caafamee jira. Ameen. Nu humna hin qabnu, humni keenya si yaa Waaqayyo nu lolu. Ameen. Isa qilleensarra darbatamu kana, isa lafarra murxuxxifamu kana, isa lafa jala adeemu kana, isa aduu gaditti booqamu kana, isa dukkana lafaa kana irratti abboomu kana, isa warra hin amanne gidduutti hojjetu kana, Waaqayyicha bara si'anaa kanatti nu loli. Ameen. Nu loli. Ameen. Kiristaanonni harkaa haa ba'an. Ameen. Warri kan keetii harkaa haa ba'an. Ameen. Jabaadhu Waaqayyo si moosisa. Ameen. Nu moosisa Waaqayyo. Ameen. Irra nu aansa Waaqayyo. Ameen. Irra si aansa obboleessi. Ameen. Yeroo kana dhaga irra si aansa. Ameen. Moo'ichi kan keef kan Waaqayyooti. Ameen. Moo'ichi kan keenyaaf kan Waaqayyooti. Ameen. Hallelujah. Ameen. Ameen. Hallelujah. Ameen. Akka loltuu gabaaf sodaachisaatti nu wajjiniin jira. Ameen. Yaa Hallelujah. Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Ameen.
akka loltuu jabaaf sodaachisaatti nu wajjin waan jirtuuf si haa galatu. Hallelujah. Amen. Ilaa kanan kadhadha ammas maqaa Yesuusiin nama lolli irra jiru kun irraa gab haa jedhu. Amen. Gab haa jedhu. Amen. Gab haa jedhu. Amen. Maqaa Yesuusiin gabii guddaan yeroo kana nama kanaaf haa ta'u, mana kanaaf haa ta'u, Amen. Amen Jesus. obboleettii kanaaf haa ta'u, obboleessa kanaaf. Amen. Hallelujah. Gab irraa haa jedhu. Cal irraa haa Amen. jedhu. Dhiisee adeemu. Amen. Akka Yesuusiin dhiisee adeeme mana kana dhiisee adeemu, nama kana dhiisee Amen. adeemu, obboleettii kana obboleessa kana dhiisee. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Keenya lolaansi. Amen. Keenya akka gaanfa gafarsaatti kan nurraa faccisu si. Amen. Hallelujah. Keenya abukaatoon keenya si. Amen. Keenya falmaan keenya si. Nuti jirtuun bu'aan harkallaan. Amen. Iddoon gadhiifnu. Hallelujah. Seexanni nutti Amen. qaba. Hallelujah. Mataa malee eegeen taanu galanni siif haa ta'u. Amen. Yaa Waaqayyo si haa galatu. Amen. Amen. Tooftaa seexanaa, tooftaa diinaa, tooftaa isa hamaa sana nutti himaa waan jirtuuf ulfaatu. Amen. Yeroo hundumaa hidhannoo guutuu nu hidhachiisi. Amen. Dhugaadhaan mudhii keenya nuufi. Amen. Qajeelummaa nutti uwwisi. Amen. Yaa Waaqayyo amantii nuuf laa. Amen. Yaa Waaqayyo mataa keenya irra fayyina keenya nuuf kaa'i. Amen. Wangeela nagaa lallabuudhaaf warra dammaqan nu godhu. Amen. Billaan dubbii kee nu keessa haguutu. Amen. Harka keenya keessaa jiraatu nurraa hin dhibin. Amen. Hafuura qulqulluu hidhannoo kana bara kana keessa nu hidhachiisi ati nu jiraachisi. Amen. Galanni siif haa ta'u. Amen. Boleettii koof, boleessa koof, ofii koof hidhannoo kana hundumaa nan barbaada. Nu hidhachiisi. Mo'icha Amen. ulfinatti ati nu dabarsi. Amen. Amen. Kan nu kuffatan waan fayyiftuuf si haa galatu. Amen. Kan hidhaman waan hiiktuuf si haa galatu. Amen. Kan rakkatan waan gargaartuuf si haa galatu. Amen. Kan bu'an irraa imimmaan waan hiiktuuf si haa galatu. Amen. Sagaleen kee hin hojjeta. Hin hojjeta. Amen. Hin Hallelujah. hojjeta gooftaa. Hin hojjeta. Hin Hallelujah. hojjeta dubbiin kee hin hojjeta. Amen. Amen. Qilleensarra karaa qabda, duumessarra karaa qabda. Hallelujah. Amen. Amen. Nagaan hin ta'a, boqonnaan hin ta'a, ragalfiin hin ta'a. Amen. Karaa kee mo'ichi jira. Karaa kee Amen. walqixxaachi jira. Karaa kee injifachuun jira. Galanni siif haa ta'u. Amen. Yeroo hundumaa lola kanatti ati nu dammaqsi. Amen. Inni hamaan sun seexanichi moo ijaan hin ba'in. Amen. Hojii TV'n kun hojjetu irratti ati ulfaadhu. Amen. Galanni siif haa ta'u. Amen. Waan nu kadhatamteef yeroo hundumaa waan nu kadhatamtuuf maqaan kee haa eebbifamu. Amen. Amen. Kasi kadhanneen ol gootee nu agarsiisa. Galanni siif haa ta'u. Amen. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. 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 Amen. Hallelujah. Ameen. Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Waaqayyo nu gargaare, Waaqayyo isa nu geggeesse, isa gidduu keenyatti dubbate, Waaqayyotu nutti dubbate, nama miti, luba miti, Waaqayyodha kan nutti dubbate. Dubbiin kun immoo dhugumaan yeroo kanatti baay'ee nu barbaachisa. Hallelujah. Isa malee jiraachuu hin dandeenyu, isa malee ba'uuf galuu hin dandeenyu waan ta'eef Waaqayyo nu hidhachiiseera. Fayyina akka madda sibiilaatti mataa keenyatti kaawwannee qajeelummaa immoo akka uffataatti uffannee akka gaachanaatti amantii qabannee wangeela immoo dhugaa immoo harkatti akka billaatti qabannee korqommoo wangeela nagaa kaawwannee akka ittiin adeemnuuf dubbiin Waaqayyoo nu hidhachiiseera galgala kana. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hidhata kanaan diina keenyatti akka baanu, diina keenya akka moonu Waaqayyo nu hidhachiiseera. Saba Waaqayyoo, lubaa Waaqayyo dachaa dachaa jireenya keessan bara keessan haa eebbisu. Waaqayyo ni afaan godhatee isinii dubbate bara keessan hundumaa dhimma isinitti ba'u. Jireenya keessan, jiruu keessan, bara keessan haa eebbisu. Hidda dhaloota keessanitti darbu ayyaanni kun, dibanni kun dabalaa haa bulu. Ammayyuu ibsaa gaararraa isin haa godhu.
furmaata sinaa godhu Waaqayyo ammayyuu dachaa dabalaa habulu baay'achaa dubbachaa habulu andara lafa dhaalu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni kun eebbifama dhala keessanii hidda dhaloota keessanii haa qabatu barri keessan kan eebbifame haa ta'u eebbifamaa eebbaaf ta'a haleluuyaa Waaqayyoon gargaaree akka kanatti dubbii kana nuuf ergeera saba Waaqayyo dubbii qabanne kanatti akka qabannee ittiin adeemnu akka uffannu uffata uffachuun nurra jiru billaa qabachuun nurra jiru kophee kaawwachuun nurra jiru nutti dubbateera gooftaan keessa deddeebinee akka dhageenyu wanta dhugaa baanu qabna dhugaa ba'umsa qabna kanaaf wanta dhugaa baatan kanaaf immoo iimeelii keenyaaf bilbila keenyaan nu quunnamaa Waaqayyo sinaa eebbisu jireenyi keessan barri keessan eebbifamu rifeensa mataa keessaniitti amma qeensa miila keessaniitti gaaf hidhattanii diina keessanitti akka baatan humni Waaqayyo ayyaanni Waaqayyo dachaa isiniif baay'atu jedha saba Waaqayyo fayyaa guutuu nagaa guutuu isiniif kennu jireenya keessan bara keessan eebbisu sagantaa kana fakkaatuun deebinee amma wal arginutti nagaa Waaqayyoon nuuf turaa eebbifamaa faarfannaa kanaan nagaa isinitti dhaamna. Kanakake nyure kanakake Adam kake kanakake nyure kanakake nyure kanakake Adam kake Hojike tadaf male nganama haramiti halalas nafide dan tako bastegati akike na fejure kangaran nafrukubo ke kanani onabe simfida jetayabo akike na fenyure kangara na frukubo ke kanani onabe simfida jityabu jitanu tubde kanstabdiko kanke danome jiramanako kam dursahime kamiti ansa Oluman ke gofta nadoe mopsa jalale ke tu sammu ko darbe jecha se ipsune barbade dabe jalale ke tu sammu ko darbe jecha se ipsune barbade dabe jalale ke tu sammu ko darbe jecha sibsune barbade dabe jalala ke tu sammu ko darbe jecha sibsune barbade dabe jalala ke tu sammu ko darbe jecha sibsune barbade dabe Tolike toragale sammu kora walqaba Qindese himufyade jechan sifta unnaba Onne kora finide obsanado wakange jechade sujrare anura jalalake Arganno keti mani Aburani gafduko
Chabakov gararigu Simale urmin kabu Hireko ofi batte Chabdenaf chabajaba Sifiye kanibafnemi Dafka kengula kaba